Bobbaan waraana bilisummaa Oromoo opereeshinii garaagaraa jalatti hiriire tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Koonyaa Salaalee kaampii waraana mootummaa 3 warra jaarsootti argamu hurreessuun waraana mootummaa irraa 210 ajjeesee 73 madeessuun 32 booji'ee mooricha guutumaa guutuutti dhuunfachuu isaa beeksise. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa Jaallaggasaa Wagii godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adaree to'atee ooluun dhagahame. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Laga Dambii Buttaan Booramaa Booroo opereeshinii Elemoo Qilxuu guyyaa 8ffaa gaggeesseen injifannoo waraana mootummaa irratti goonfachuu beeksise. Haaluma kanaan hagayya 14/2021 aanaa Baaba Boruu ganda Dhagaalaalchaatti kaampii waraana mootummaa ganamaan itti marsuun lolee loltuu 4 battalatti ajjeesee hedduu madeessee jiraachuu ifoomse. Humna birmannaan aanaa irraa gara gandaa Dhagaalaalchaa konkolaataa 3 deemaa ture haxxee itti hidhuun tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa 13 battalatti yoo ajjeesu 20 ammoo madeessee konkolaataa 2 gubuun hojiin ala godhee jira. Ittuma fufuun hagayya 15/2021 Cibraan Odaa Adoolaa Buttaan Gannaalee Siidaa Gurraachaa fi Cibraan Laga Dambii Buttaan Oddoodoo yoo wal ta'uun aanaa Wadaraa magaalaa aanatti kaampii waraana mootummaatti seenuun haleellaa raawwateen 5 battalatti yoo ajjeesu 6 ammoo madeessee jiraachuu beeksise. Tarkaanfiiwwan kanneen ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin hanga ammaatti wanti jedhe